kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu Abbaa akkam jirtu nagaan kun kabajaaf jaalala bakka jirtan hundumaatti sana akka qabachaa alas barnoota gabaabaa tokko sanii qabadhee dhufee hanga xumuraatti na hordofaa kan nuti irra wajjin laallu akkamitti viidiyoo garaagaraa yookiin viidiyoo garaagaraa bilbila keenya waraabnee yeroo barnoota barsiisnu akkamitti kafarii bilbilaa keessa akka gashinu wajjin laalla. Kana hojjechuudhaaf akkuma dur gochaa turre bakka new project jedhu irratti kilik goonee bakka new project jedhu irratti kilik goonee backgroundii yookiin bakka backgroundii keessa yookiin immoo backgroundii bilbila keenya keessatti buufnee qabnu yookiin backgroundii qopheeffanne suura viidiyoo keenyaa kan nu ta'u fudhannee gara duubaa deebina. Fakkeenyaaf backgroundii kanan filadhe ani backgroundii viidiyoo kiyya duuba ta'e. Kanaaf erga sana gooneen booda bakka reeshoo irratti kilik goonee reeshoo isaa sirreeffanna. Amma fakkeenyaaf TikTok yoo ta'e yookiin YouTube yoo ta'e 16 akkanatti erga sirreeffanneen booda backgroundii isaa erga sirreeffanneen booda fiixee isaa qabnee harkisna. Hanganni guutuu qaban gaa viidiyoon keenya dheerachuu qabu harkisne dheeressinaa jechuudha daqiiqaa barbaanne. Erga dheeressineen booda sarara keenya jalqaba irratti deefannee yookiin sarara adii kana jalqaba irratti deefannee bakka overlay jedhu kanarratti kilik goona. Ammas add overlay kan jedhu kilik goonee iddoo X record yookiin V recordidhaan waan bilbila keenya irraa record goone sana fudhannee deebinaa jechuudha. Viidiyoo record goone bilbila keenya keessaa qabnu sana yookiin waraabnee qabnu sana select godhannee gara duubaa deebina. Gaaf select goonu achumatti kilik goone mallattoon maqasii jala isaatii jira kunoo jala isaa kana jira jala isaa kanarraa harkisne hanga barbaanne qofa murree fudhachuu dandeenya yookiin immoo guutummaa isaa fudhannee crop gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoon kun dhufee jira garuu iskiriinii bilbilaa ofirraa hin qabu yookiin qola bilbilaa ofirraa hin qabu jechuudha. Qola bilbilaatti gochuudhaaf bakka overlay irratti jedhu irratti kilik edda gooneen booda asumaa kunoo bakka iskiriin bilbila keenya keessaa galaarii bilbila keenya keessaa bakka daawunloodii yookiin moobaayil foon giriin iskiriin jennee sarchii yoo goone Google irraa argachuu dandeenya. Kun kan argitan kana keessa jechuudha. Kana keessa tokkosaa select godhannee deebina jechuudha. Deebina. Kana Google irraa argatu. Google irraa giriin iskiriin foon giriin iskiriin yoo jettanii salphaatti isinii fida daawunlood gootanii kaawwattu jechuudha. Kanaaf isas qabnee hanga viidiyoon keenya dheeratu harkisna. Harkisna jechuudha. Akkuma argitan kunoo giriin iskiriinidha. Sarara keenya jalqaba irratti erga deebisneen booda isarratti kilik gochuudha yookiin kan amma finne bilbila sanarratti yookiin kafarii bilbilaa giriin iskiriinii kanatti kilik gooneen booda jala isaa mallattoo akka morma namaatu jira yookiin cut out kan jedhutu jira isarratti kilik goona. Edda isarratti kilik gooneen booda goda isaa kana remove backgroundiitu jira kiroomakiitu jira kiroomaak irratti kilik goone kiroomaak irratti gaafa kilik goonu select godhadhu kamtu abadu jedha. Kana booda giingoo sana gara giriinitti harkisne intensity kan jedhutti kilik goona. Intensity iddoo hin hubaneen booda akkana as harkisna gara fuula duraatti hin harkistu jechuudha. Hanga iskiriiniin irraa giriiniin sun baddu. Fakkeenyaaf giriiniin guutummaatti badee jira jechuudha. Guutummaatti baddee erga jedheen booda akka waan ciccituu dhaqee iskiriiniin bilbilichaa akka waan ciccituu dhaqe. Kanaaf ammas shaadoo kan jedhu irratti kilik gootanii erga isa itti dabaltaniin booda sirriitti edda giriinii isaa irraa balleessitaniin booda shaadoo kan jedhu kanarratti kilik gootu. Shaadoo irratti kilik gootu. Sababiin isaa iskiriinichi seeraan mul'achuu qaba waan ta'eef. Shaadoo irratti kilik gootaniin booda shaadoo kanas akkanas harkistu. Gaafa harkistan iskiriiniin bilbilichaa yookiin gogaan bilbilaa suni sarara sirriitti godhata jechuudha. Iddoo ciccituu barbaade sirriixaa kanaan booda raayit gootanii keessaa booda akkuma argitan kunoo iskiriinichi isa kana jechuudha. Harkaan qabdanii zoom gootu. Kun akkuma argitan isa kanaadha. Kanaadha jechuudha qolli bilbilichaa. Qolli bilbilichaa. Kun akkuma argitan zoom gootanii viidiyoo keessan faana yookiin viidiyicha sana faana bal'ina viidiyoo sanaa faana akka mul'atutti wal qixxeessitu. Wal qixxeessitu kun akka kanatti sochoostanii quba keessanii jechuudha akka bareedutti. Wal qixxeessitu akkuma argitan kunoo akka kanatti jira jechuudha. Amma viidiyoo irratti kilik gootanii viidiyichi mallattoo sheeppii bilbilaa akka inni qabaatuuf yookiin boca bilbilaa akka inni qabaatuuf kirooppii yeroo gootan. Fakkeenyaaf amma gubbaa isaatiin caalee jira, godaan caalee jira, sararri isaa qola bilbilaa faana waliin galle. Kana kirooppii gochuu qabna jechuudha. Isa akkanas harkistanii edda viidiyoo irratti kilik godhatanii booda bakka maaks jedhutu jira. Maaks kan jedhu kanatu jira. Isarratti kilik gootu. Achi godheeti isinii fida. Daataa muraasa keessaa qabaachuu qabdu jechuudha. Jala isaa wantoota garaagaraatu jira. Garuu nuti bakka rectangle jedhu kanarratti kilik godhachuu qabdu jechuudha. Bakka rectangle jedhu irratti edda kilik gootaniin booda akka kanatti viidiyoo keessan xiqqeessee zoomii isin jalaa godha. Isin jalaa xiqqeessaa jechuudha. Kanaaf maaks irratti kilik gootu sanaan booda rectangle irra kanaan booda bukkee garanaa garasii yookiin caafii garanaa garasii xiyyasaa qabdanii harkistu. Xiyyasaa qabdanii sagadaanu qofaan xuxxan malee sagarolii akkasumas isaa harka mirgaarra jiru
hunda isaanii qabdanii harkistanii iskiriinii bilbilaa sanaan guuttu. Yookiin qola bilbilaa giriin iskiriinii fudhattanii dammaa dhuftan sana guutuu taasistu isaan guuttu. Harkistanii ittiin guuttu. Harkistanii guuttu jechuudha. Dada'aa harkistanii garanaa garasiin akka inni guutu taasistu. Akka inni guutu taasistu. Erga akka inni guutu taasistaniin booda akka kanatti isinii guuta jechuudha fuula iskiriinii keessanii. Yoon isin jalaa cufee bakkuma maaksii duratti kilik deebitanii gootu jechuudha yoo ta'u. Sanaan booda amma bakka argitan kana yookiin bakka xiyya yookiin karsariin jirtu kana kun bakka xiyyi jirtu kana inni akka bilbila qola bilbila keenyaa faana sheeppinsa qarqarri lamaan qarqarri hundinuu wal fakkaatu taasisaa. Inni kun asii wal harkisa. Inni kun immoo gara adda bal'isa jechuudha. Adda bal'isa. Gingoon kun olii gad oofuuf gargaara. Bakka xiyya jirtu yookiin bakka nama tuqe kana gadi tuxxanii guddisuu sheeppiitti gochuu qola bilbilaa faana akka sheeppii qola bilbilaa qabu godhatu gochuu dandeessu jechuudha. Kan qola bilbilaa sheeppii qola bilbilaa kan inni qabaatu argitanii gaafa wal harkistan sheeppii qola bilbilaa faana wal fakkaata. Gaafa isin adda adda harkistan akka inni qola bilbilaa faana wal fakkaatu danaansaa yookiin qarqarri isaa naanna'ee gingoon isaa naanna'ee akka qola bilbilaa faana wal fakkaatu isinii taasisa jechuudha. Sun qabdanii as harkistanii qola bilbila keessanii faana wal fakkeessitu jechuudha. Kun akkuma argitan sararri isaa naanna'eetii irraa kirooppii ta'ee qola bilbilaa faana wal fakkaata salphumatti qola bilbilaatti galuu danda'a jechuudha. Kanaan booda kan gara olii sana harkistanii kan gara olii sana ol harkistanii guutuu taasistu. Argitanii guutuu taasistu kanatti jechuudha. Harkistanii wal qixxeeffattu. Wal qixxeeffattu akka inni qola bilbilaa sana faana guutummaatti walitti galee akka inni bareedutti jechuudha. Akka inni bareedutti. Bukkee garanaas qabdanii adda adda bal'istu. Akka inni sirriitti mul'atu yoo barbaaddan jechuudha. Erga akka kanatti sirreessitaniin booda sirreessitanii tottoshitanii bilbila faana akka inni boca bilbilaa qabaatu sirriitti akka inni bareedu tottoshitanii quba keessanii qabdanii sirreessitaniin booda raayit irratti gootu jechuudha. Gadi dhuftanii raayitiin kun akka kana bakka kana jira raayitii gootu. Salphaatti bon'isaa bilbilicha faana yookiin qola bilbilaa sana faana wal fakkaatee waan bilbila irraa barsiisaa jirtan fakkaata jechuudha. Salphaadha jechuudha kun baay'ee giriin iskiriinii kana yookiin poon giriin iskiriinii kana salphaatti telegiraam chaanaalii furtuu app irraa argachuu dandeessu. Ajala isiniin ka'a jechuudha. Poon giriin iskiriinii garaagaraa kan isin barbaachisu hundumaa ajalan isiniif ka'a. Ati jalaa itti fayyadamaan isiniin jira. Erga akka kana gootaniin booda salphumatti argitanii bilbila keessa galchee jira jechuudha. Waan bilbila irraa barsiisuu fakkaata jechuudha. Haala kanaan bifa salphaa ta'een iskiriinii bilbilaa keessa viidiyoo waraabdan barnoota waraabdan tokko galchitanii irraa agarsiisuu dandeessuu isiniin jedha. Erga akka kana gooniin booda erga akka kana gootanii babbareeffattaniin booda maal akka goonu irra deddeebina yeroo hedduu waliin baranneera jechuudha. Kanaan booda edda kwaalitii isaa sirreeffattanii babbareechitanii akka viidiyoon keessan haala mul'atu erga sirriitti babbareechanii toshitaniin booda ifa dabaluu yoo barbaachise yoo dukkanaa ifatti dabaluudhaan yoo inni ifti isaatti guddate immoo ifarraa xiqqeessuudhaan adjust bakka jedhu jala seentanii waan hedduu sirreeffattaniin booda akkuma dur bakka 720 jedhu mataa dura jiru kana dhattanii dhuftanii fireem reetii isaa 30 irra kaawwattanii hanga 30 irra kaawwattanii salphumatti yoo barbaaddan kwaalitii isaa yookiin risoluushinii isaa 180 gochuu dandeessu. Waan barbaadan gootanii xiyya asii olii kana tuqxanii salphaatti bilbila keessanitti daawunloodii godhachuu dandeessu jechuudha. Hanga dhumaatti hordoftaniif guddaa kabajamaa asumaan laayik sabiskiraayib gochuun dagatinaa isin jira nagaan naa tura.